Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtanii keessaaf ala hunduma keessaniif isiniin jecha waaqayyo waaqa jiraataan galgala keessan haa bareechuu, gaala keessan haa bareechuu isiniin jechuun jaalladha. Maaliifidha yoo jettanii gaa'illi Abrahaamii fi Ruutaa akkuma rakkoo keessa galetti rakkoo keessa jira. Waaqayyo isaanillee rakkoo keessaa haa baasu isiniin jechuun jaalladha. Ani gaa'ila akkatti qormaata qabu lola qabu argee hin beeku jechuudha. Isaanis immoo danda'anii damdamatanii qormaata kana keessaa ba'uu hin dandeenye jechuudha. Maaliif yeroo darbes akkatti wakabaadhaan kan ka'e daaniin ani jaalallee Ruutaati jechuurraatiin kan ka'e rakkoon guddaan xoorinnatiin guddaan uumame. Haa ta'uyyuu malee booddee immoo walitti deebi'anii ammas gaa'ila isaanii raawwatanii kinoo ammas immoo ibidda keessa jiru jechuudha. Shamarreen kun egaa eegar ta'ee dhuftee jirti jechuudha. Innis immoo hiriyaa koo duriitidha jechuudha. Jaalalleen durii hin dagatamu jechuudha. Jaalalleen bara ijoollummaa hin dagatamu jechuudha. Rakkisaadha umurii malee dhaqanii osoo lafa kaayyoo fi karoora ofii yookiin immoo iddoo dhaabbatan osoo hin argin hiriyaa qabachuu jechuun har'a gaafati gaa'ilatti dhuftee galtee gaa'ila kee keessatti rakkina uumaa jira jechuudha. Gaa'illi keessatti rakkina uuma. Kanaafiyyuu duraan eessan dhaabbadha lafa kamin dhaabbadha jedhanii of eeguudha jechuudha. Ilma dhiiraa tokkos of duuba ofurra, shamarree tokkos of duuba ofurra jechuudha. Eessan nagaa boru akkam na godha boru rakkoon irratti uumaa jedhee namni kamiyyuu akka ofirratti yaadudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa'illi ijoollee kana kanii fakkeenya namaaf ta'u jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo darbees Ruutaan si biraa hin hafuu nan deema si wajjin buttaa jira jettee turte. Hin deemtu buttaa jira. Saatiin kun saatii ati karaa deemtu miti jedhameenii jira jechuudha. Egaa garaatti baachaa jirti. Jajjabaachuu qaba jechuudha. Garaa ishee keessatti natti fakkaatee gaa'in beeku ani garuu haa ta'uyyuu malee jechuudha. Hanga ji'a 2-3 akkas 4tti baay'ee hin eeyyamamu. Siniin jechuun jaaladha konkolaataan illee deemuuni. Haa ta'uyyuu malee hin hafamee sana booddee immoo ishiin immoo waan gargar isaan baasuu barbaaddeef jechuudha. Hiriyaan isaa duraan Natsi kan jedhamtu kuni faayila jiru gara Ruutaatti karaa namaatiin ergaa akka jirtudha jechuudha. Mucayyoon sun illee namni kamiyyuu anaaf naaf hin hubanne kan naaf hawwate rakkoo koo Ruutaa duwwaadha jechuudhaani dubbachaa turte waan ta'eef jechuudha. Gidduu kanatti nan deema jettee yeroo ishiin dudubbattu egaa miidiyaadhaan dhuftee deemuufan jedha qulfii nama biraatti kennurraa yookiin immoo zimmidhee qolfee deemurraa Abeelitti kenneen deema jedheeni jettee sana booddee Abeel garuu Abrahaamiifis obboleessa Abrahaam Efreemiifis bilbilee dhufaa jiru waan ta'eef daqiiqaa 20 turii osuma jechaanii jiru gidduutti Efreemiin dhufee maalidha gaafa jedhu Efreemii deemuudhaaf jetti Ruutaanii gara maatii ishii yeroo jedhuuni adeemtu kaamaan rakkoo qabaree adeemtu nama kamiyyuu dirqamaanii dhaabuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu adeemtu maatii koo biraan deema jetteetti miteennaan maal jechaa jirta harka keessaa qabda jechuudha. Atis gaa'ila isaanii gidduu akkamittiin galtee Abeel dubbachaa ture jechuudha. Asirratti ani akka hubadhetti jechuudha Efreemii akka dhiira tokkotti sirrii jedhee yaada jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa rakkoo yeroo hundumaa waca yeroo hundumaa dubartiin tokko erga gaa'ila keessatti galtee booddee jechuudha. Edda gaa'ilatti dhattee seente booddee jechuudha akkatti yookiin immoo wanti hundumtiyyuu inni kaleessaa har'allee yoo rakkoon nama mudateera ta'e akkatti akka keessaa baatu beekuu baatteetti taanaani rakkisaadha jechuudha. Maatiinis salacha'aa yookiin immoo siqiqaa dhufu jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo gammachuun isaanii torban tokko osoo hin guutiin
rakkoon kun immoo dhufe jechuudha. Isa kanas inni yeroo darbee naaf bilbila hin turre jechuudhaan dubbachaa akka inni turedha jechuudha. Garuu immoo ishiin sun faayila waan ergaafii jirtuuf kinoo akkas jedhee naa barreesse kinoo akkasittidhaan suura wajjin hin kaane maal ta'e jetteetu ergiteef natti fakkaate suura sitti agarsiifte miseejii sitti agarsiisaa turte Abiraamitti jechuudha. Ruuttaan jechuudha argitaniittu haa ta'uyyuu malee kuni walitti idiitii ta'e wanta idiitii ta'edha. Waan hundumayyuu argitee ati maaliif aartaa amma yoomitti jireenya kee kanaatiin akkattiin jiraachuu dandeessaa yeroo hundumaa ciqinciqiin kuni lolli kuni sin dadhabsiisu jedhanii ture. Bilbila lafatti darbate gaafa sana kan deeme jechuudha. Osuma gidduu kanatti girgirri huma jiranuu Abrahaamis dhufe maaltu uumame gaafa jedhuuni ani deemuun barbaada maatii koo bira deemuun barbaada achi ture achitti boqodhee ergan da'ee booddee gara manaatti deebi'a jette jechuudha. As irratti jechuudha. An akka kootti shamarreen tokko erga jireenya mataa ishiitii jiraachuu jalqabdee booddee maatii ishii bira yeroo muraasaaf yoo deemte torbaan tokko soo ta'e guyyaa 5 soo ta'e bira yoo turte isaaniifis gammachuudha. Garuu si'iif immoo sittiin tolu ammaan dawuttachin turaatti sittiin tolu mana kee kana akka yaaddeettis argachuu dhiisuu dandeessaa. Amalli maatii keellee sitti jijjiiramuu danda'a. Wanta manoo fi wanti hanga kan ofii ga'u waan hin jirreef jechuudha. Ruuttaa asirratti jechuudha. Abrahaamis garuu dubbateera. Abrahaamis anaanii akka amma na yaaddu kanatti yookiin immoo achitti deemee da'een dhufa yoo jetteetta ta'ee akka mana argattutti na argachuu dhiisuu dandeessa. Garuu amma maatii koo biraan deema jette malee ila boru ganama akkati deebitee dhuftu nanan beekaa jedheen jechuudha. Dhugaadha ishiinis baay'ee Abrahaamin jaalatti iddoo guddaa Abrahaamiif qabdi jechuudha. Garuu haala itti waan hundumayyuu qabattee jijjiirrattee keessaa gidiraa kana hunduma keessaa baantu hin galleef Ruuttaadhaaf jechuudha. Abrahaamis balleessaa qaba. Balleessaan inni qabu edda gaa'ilatti galamee booddee dubartii biraa faana haasa'uun gaarii miti. Haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gaafa hiriyaa biraa qabannu dura isa jalqabaa sana qulqulleessuun dirqama jechuudha. Mucittiin kun ana biraan faana akkasaan hojjetaniif ture bakka Ruuttaafan hojjedhu jedheeni nanii garuu ani si'iin malee nama biraa hin fuudhu naan jedheera jette jechuudha. Rakkisaadha. Amma kinoo buchee fi eenyudha mucaan ijoollee lama ta'anii jechuudha. Ijoollee sana hin beeku kan dhaadachaaf turan yeroo duraas jechuudha. Amma dhaadannoo isaan itti fufaniiru jechuudha. Na bucheen sun anan baay'ee na dinqa jechuudha. Kiyyaa sadhamu kanaan jechuudha. Maal godhee ministeerri isaa maal of tuttuultaa hidhee irraa butee lafaan dha'ee caccabsee ture jechuudha. Kan kana caccabuu isaa softaa lubbuu kee kan hin cabsine namna jechaanii ture jechuudha. Amma Ruuttaa gara manaatti deebiteetti jechuudha. Ishiin kun immoo harka ofishiitiidhaaf of kutteedhaan harka of kuttee miidhamarra nuuf geesse kinoo ashaggattee akka jaartitti taa'aa jirti jechuudha. Akka jaartitti taa'aa jirtiin jedhame Oromoo kun gaarii miti. Dhiisi bakka Abrahaamin hin argattu. Abrahaamotuma Ruuttaa faanayyuu walii ta'uu baatanii ani deebi'ee si fuudhadhee namanuu jechuudha. Furmaanni koosii kan bira jiru Abrahaam biradha. Furmaata koo Abrahaamtu naa kennaa jette. Garuu immoo ani beeku guyyaa lama naaf kenne jedheeni shaanxaa Abeel gara manyataa beetitti deebisee Efreem hareera waan ta'eef sosobbiin kun amma yoomitti jedhee gubateera waan ta'eef inni isaa nan sirreessa baqqaatiin turiin jedheeni obboleessa isaa Efreemin gadi baasee jechuudha. Abrahaami ofisaatiin mool deebi'ee baay'ee yaadaa ture jechuudha. Kun hundumtuu maaliin jedhame ay sosobbaa waliin sosobina ammayyuu ana kakkotti Ruuttaa balleessan jedhan. Dubartiin tokko waan baay'ee dabarsite waan baay'ee dandeessi waan baay'ee dabarsanii dhufan haadholii fi abbootiin keenya
waan baay'ee nu tokko ruubisaan iyyuu hin dabarsine kaaneetuma hin deemne yoo jenneen ta'a isa kanadha mee qiddoo YouTube subscribe like godha shalom.